hadha meeshaa qarshii 52,900 liin bitamee isinitti agarsiisaa gatii isaallee isinitti himaa. Meeshaan kun meeshaa karaa dannabaa deemudha. Firaash carqii, tiraas carqii, minxaafii meeshaa argitan kana hunda isaayyuu jechuudha. Birrii 52,900 bitamee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota Saalihaa MTube jirra jirtu nagaa keessanii alhamdulillah. Egaa YouTube irraa baay'ee tokko badiin jira kara torban lama olii waan akkasiiti ergan viidiyoo gadhiisuu dhiisee xiqqoo na dhukkubee ture alhamdulillah. Amma garuu nagaa fayyaadha alhamdulillah. Walitti deebinee jirra hordoftoota koo meeshaa baay'ee kanan bibbitee ergetu jira garuu viidiyoo isaa hin maxxansine. Inshallah tartiiba viidiyoo isaa kan isiniif gadhiisu ta'a. Egaa hanga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura hordoftoota koo. Gatii meeshaa kana hunduma isaayyuu isinittan himaa. Akkasuma immoo laayikii godhaa. Warroonni samuuna kanaan YouTube viidiyoo illee gadhiisaan jiru garuu maatii baay'een karaa chaanaalii kootii dabalamtanii jirtanii maashaallah baga nagaan dhuftanii nooru anaa dhufu manni mana keessanii inteenya isiniin jedheen jira mana duwwaatti dhuftanii gadhiifama yedduu kana viidiyoon gadhiifamaan jiru. Inshallah garuu hamma yoo rabbi jedhe walittaan seenii viidiyoo meeshaaleewwan gatii isaa waliin isiniif gadhiisa. Viidiyoo kanallee hanga xumuraatti dhaggeeffadhaa hordoftoota koo. Warroonni meeshaa ajajachuuf illee karoora qabdan warroonni ajajattanii jirtanullee warroonni siitti ajajattanullee hanga xumura viidiyoo kanaa na waliin tura jechuudha hordoftoota koo. Egaa meeshaa ammuma namni himate akkuma namni himatettan isinii bibbitaa. Kanillee na mijaa'uu dhiiseetuun viidiyoon godhini gaa isin biraan gahee yaa'u hamma ta'e keessaanii akkaataa meeshaa keessanillee isinitti agarsiisaa jechuudha. Footoodhaanis viidiyoodhaanis YouTube irra yoon gadhiisuu dhiisise jechuudha. Sagalee duraanii nan balleesse dhagahamuu didee hamma sagalee biraan irratti qabaa jira. Egaa akkuma argitan kana jalqaba irratti rakabootii jimlaayitiiti. Rakabootiin kun illee sadarkaa hedduu qaba. Guddinaa bicinaanis wal dhabaa, qulqullinaanis wal dhabaa. Hundinuu akkuma akka isaatiin jira jechuudha. Garuu inni kuni isuma bareedaa jedhamudha. Birrii 2,000 gatiinsaa. Siinii argitan kun immoo siinichi darzanii tokko akkasitti jechuudha. Fireedhuma jaha kana bichaanii irra naqee inni kaan kaartoonii keessa jira kunoo keessaan baasnee fireen 12 kun jechuudha. Siiniin birrii 2,700 jechuudha hordoftoota koo. Jabanaan kuni jabanaa seeraamikii jedhamti. Kan akka kana qarxii ofirraa hin qabne illee jira. Seeraamikii dhuma ta'e jechuudha. Gurraacha lummuuxxiin jira. Akkasumas sadarkaadhaan jira inni qarxii hin qabne suni garuu yeroodhaaf hin jiru hin dhume torban tokko booda hin dhufa jedhanii guutuudhuma suuqiirra hin jiru jechuudha. Kan qarxii qabdu kun immoo kanuma diizaayiniinsiis sadarkaansiis guddaaf biceeminsi kanuma birriin siigaa birrii 700 qarshiinsi jechuudha. Akkasuma maanqorqoraan kun leetirii 2 qarshii 600 kan kanaa oliis jira kanaa gadiis jira jechuudha. Guddinaanii diizaayiniinis illee akkasii hordoftoota koogaa kuni kan rakabootiiti. Maaceeshaa teessuu jabanaa wantoota garaagaraa jechuudha. Akkasii ittaansuudhaanii sarvisii warqaammaa akkuma argitanuu bushii firee 6 qabdi. Bushiin kun akkuma argitan teessoo qabaa, harkoo qabaa. Fireen 6 kuni birrii 750 akkasii hordoftoota koo. Peermuziin kun immoo lamman isaatu kaartooniidhaan wal keessatti gurgurama. Qoba qobaas hin gurgurama garuu walitti yoo bitan gatiin ni qannasa. Leetirii 2 fi leetirii 1 walakkaadha. Birriin isaa birrii 4,000 jechuudha. Akkasitti walitti. Akkasuma sarviisiin illee sadarkaa qaba. Kan kanaa gadiis jira gatiidhaan, kan kanaa oliis jira. Akkuma isinitti meeqa akkuma gatiin isaa dabaluun qulqullinni isaa illee dabala. Akkuma gatiin qannasuuni kwaalitiin isaas illee ni qannasa jechuudha. Kun garuu jiddu galeessa bareedaadhuma kan jedhamu inzaaguu illuqqa'uu warqaammaan isaa irraa bareedaadha. Sadansaa walirratti sin gurgurama, tokko tokkoon sin gurgurama. Garuu sadansaa walitti yoo bitanne gatiin ni qannasa. Sadansaa walitti qarshii 4,000 jechuudha. Sarvisiin kuni akkasii hordoftoota koo. Ittaansuudhaan jookii warqaammaa kana burcuqoo wajjin jechuudha. Jookii kana qofa jechuudha. Jookii biraa osoo hin taane jookii warqaammaa burcuqoo warqaammaa kana
burcuqqoo isaa firee 12 jookii tokko wajjiniin bitamuu ni danda'ama. Warqaammaa kan biraa garuu hin jiru. Kun garuu ni danda'ama. An mana koo keessaayis ofii qaba. Burcuqqoonni 6 fi jookiin tokko qarshii 2,000. Burcuqqoon 12 fi jookiin tokko qarshii 3,000. Akkasitti bitachuu dandeenya. Namoonni burcuqqoo warqaammaa baay'ee barbaadanu haala kanaan bitachuu dandeessu jechuudha. Itti aansuudhaan saanii raanii. Saanii raaniin kun sadansii qarshii 1,500. Itti aansuudhaan saanii peermuzii kana kunoo sadansaa walirratti gurgurama. Isa tokkoffaa ta'edha jechuudha. Hordoftoota koo qodaan hundisaayyuu sadarkaa qaba. Amma saaniin peermuziin kun tokkoffaaf lammaffaa qaba. Inni kun garuu isa tokkoffaati. Qarshii 3,500 jechuudha. Itti aansuudhaan istoofii kana istoofii abbaa lama. Istoofiin kun tokkoon illee jira, lamaan illee jira, kan miila qabus jira. Akka kana kan miila hin qabne illee jira. Kana xarbeezaa adda addaa mataa irra keenye fayyadamuu dandeenya. Akkasuma bakka barbaanne fuunee deemuu dandeenya jechuudha. Sookkeettiin isaa akkuma kana bireekariin girgiddaa irratti rukutamne kun isuma irratti rukutamee jira. Kan miila qabullee jira. Gatiin bicuudhuma garaagarummaa qaba. Badaallee miti gatiinsaa. Akkasuma immoo kan barrii qabu jira jechuudha. Kan booskii qabu jira. Bakka wantoota garaagaraa kaa'annu jechuudha. Gatiin isaas egaa wal dhaba. Istoofiin kun illee bareedaadhaan mana kootti isuma kanan fayyadama. Yoo tabalaashee illee hojjechiisuu dandeenya jechuudha. Haaluma salphaa ta'een shiboonsii keessaallee yoo gubatte ofumaaf itti qayyarranna manatti. Shiboonsii birrii 70 waan akkasiiti siinii bobaatu keessoo jechuudha. Akkasii birriin istoofii kana birrii 2,000. Annaa bareedaa kan ta'edha jechuudha. Istoofiin kun ofii kootiif nan fayyadama manatti. Waan hamma kana nama rakkisu hin qabu. Haayiliin isaas illee badaa in lakkaa jedha namni garuu waan fayyadamaan jira. Badaan lakkaa'u fixnatii qaba garuu. Akkasii hordoftoota koo itti aansuudhaan maashinii juusaati. Maashiniin juusii kun illee sadarkaa qaba. Kun isa jiddu galeessa jedhamu. Kan kanaa oliis jira, kan kanaa gadiis jira. Kun bareedaadhuma. Anillee ofii kootii karariitu adda ta'e malee isuma akkanaati kan mana kootti fayyadamu. Bareedaadha hanga yoonawaa tokko hin taane. Birriinsaa jechuudha walitti sadansaa. Isa kanii kunoo bibbicuu kan bunaaf kan qimamiis qaba, kan juusiis qaba. Birriinsaa walitti qarshii 3,500 maashiniin sun jechuudha. Itti aansuudhaan distii firee 7 kunoo walirratti haala kanaanii tokko tokkoonis yoo barbaadanii sadansaas arfansaas akka barbaadaniin jira. Hundinuu sadarkaa qaba gaasiniin jedheera hordoftoota koo. Distiin kun garuu 7 walitti qarshii 5,300 jechuudha hordoftoota koo. Tokko tokkoon irra garuu akkuma kana 7 walitti bitachuu wayyaa. Maaliif gatiin isaa akka kanatti yoo ta'e ni qannasa, badaa qannasa jechuudha. Akkasii kaa hordoftoota koo inshallah namoonni meeshaalee garaagaraa barbaadan egaa viidiyoo yuutuubar irraallee haa ta'u iskiriinshuutii godhaa asirraa isillee haa ta'u iskiriinshuutii godhaatii natti ergadhaa inshallah amaanaadhaanii akka ofii kootii oliitti jechuudha isinii bituu nan danda'a. Akkasii kaa hamma kara algaalibsiitti deemna. Algaalibsii meetira 50 jechuudha. Tiraasii 2 fi beebii 2 qaba. Algaalibsii carqii maggaarajaa irraa hojjetamedha. Baay'ee tokko bareeda garuu viidiyoon yeroo tokko tokko waan sana dhugaatti mul'isu malee algaalibsiin kun baay'ee tokko bareeda jechuudha hordoftoota koo. Birriinsaa birrii 3,500 beebii 2 tiraas carqii 2 jechuudha. Tiraasiin ispoonjii maleedha carqii isaa bichaa jechuudha. Akkasii birrii 3,500 bifa barbaadaniin jira. Bifa isin filattaniin isinii hojjetamuu danda'a. Namoonni barbaadan keessan na dubbisaati. Bifa isaa kalarii isaa isinii erguu nan danda'a jechuudha. Achirraa filachuu dandeessu. Akkuma argitan tiraasiin isaa kanadha. Ispoonjii ittiin binne gaanaan hin himanne gatii ta'e jennaan jechuudha. Akkasii hordoftoota koo itti aansuudhaan immoo sufraa isinitti himne sufraa siinii rakabootiin irra taa'e sana qarshii 900 nan bitee fi akkasuma firaas carqiif tiraas carqiin kun illee kanuma siitii kafee jedhama jechuudha. Arabiyaanii qaba kana qiyyaariidhaaf han barbaade jetteeti malee tu Arabiyaanii hojjechiifattanii isinii wayya kafeen yeroo hunda afuudhaaf hin mijaahu garuu yeroo tokko tokko bareeduma afuun baay'ee tokko bareeda jechuudha. Akka carqii kafeen kuni akkuma argitan dukaa firaashiin isaa kana fakkaata. Tiraasii 12 fi firaashii 4 hojjechiisee fi akkuma sana sifraa qaba.
firaashii afuriif tiraasii 12 qarcaatii beebiin qabu. Akkasii hordoftoota koo inshallah gatiin isaa isuma beektanu sana. Akkasuma minxaafii 2 garaan isaa meetira 2 dheerinni isaa meetira 3 jedhama jechuudha. Minxaafiin kuni minxaafiin baay'ee tokko dabalaara yeroo hammaa kana gatiin isaa. Dheengadduma ji'uma kana keessa jechuudha. Nama 2 fi qarshii 5,300 nan bitee nama 3f wallahi amma garuu kana qarshii 6,000 nan bite jechuudha. Isa sana qarshii 5,300 nan bite. Hammuma kana keessa qarshii 700 fayyaa dabalee baay'ee tokko daddabalaa jira. Namoonni waan akkasii bitachuuf karoora qabdanii bitadhaan isiniin jedhaa. Bokkaa wayii roobaara nu biraa inshallah sagaleen gaan dhaga'amu natti fakkaata kana booda. Akkuma argitan dhugaa meeshaan kana fakkaata. Rakabootiin jimlaayitiin sunillee sadarkaa hedduu qaba. Kan akkas keessaa carqiin qabnillee jira. Qarshii 2,500 jira. Qarshii 3,000 jira. Sadarkaa hedduu qaba jechuudha. Rakabootii jimlaayitiin kanillee yoon taane kan biraallee jira. Kan hordoftuu koo tokko bite viidiyoo isaa garuu hin waraabne inshallah siniifanii gadhiisa suuraa isaa namoonni barbaadanii keessaanillee na dubbisaa. Meeshaa barbaadan hunda screenshot godhaatii keessaan natti ergadhaa. Amanamummaadhaan qodaa quality isaa eeggate akkuma fedhii keessaniin isiniif hin bitaa inshallah. Hordoftoota koo YouTube irra viidiyoo gadhiisaan jirtu jettanii hin badinaa. WhatsApp irra yoomiyyuu online irra jira. Amma rabbi nu jiraachiseetti inshallah. Akkasitti hordoftoota koo namoonni hanga yoo nagaa viidiyoo kana ilaalaa jirtanuu namoota meeshaa bitachuuf karoora qabdanu ta'uun keessaniin oolu sirriitti ilaalaatii laayikii godhaa, sheerii godhaa. Barakallahu fiik.